gabayaan salmaallee jaarsaaf jaartii keessa miizaanni eeggamee addaan galuu qabaatan sababii kanaaf jecha isiin amma jiini isiin himtu wallaan miskiinummaa isiiti malee jiidha ammallee afaan arabaatitti isiniin himuu jiidha jedhama afaan keenyaatti jedhi fedhiin sun eessaa dhufa amma fakkeenyaaf dhalaa akka sukkuumuu akka ammallee dhungatu akka qaqqabuu akka ammallee qaamolee isii sukkuumuu haasaa bareeda wajjin haasa'uu kana maaltu dhufa jiidha wayiitu dhufa jiini sun fedhiirraa dhufa fedhiin sun asliin isaa maalidha wannoodhaan fedhii boodarratti dhufu sanii walitti hidhata qaba ammallee agartee wannoollee ta'in madiyyiillee kan ta'in tokkotu jira rutuubaa waan jedhanii afaan arabaatitti waamamu qoodinsa qaba guutuun isaa kanaaf yeroo inni isii irraa yoo san jiidha san agartee na jiidhaa qaamni kiyya jetti sun fedhii isii aslii sanii miti fedhiin isii aslii yoo irraa bahe dhalaani bifa lamatu jira bifa lama jira laala nabii rabbii alayhi salaatu salaam riwaayaa muslimii hadiisa aayishaatiin dhufe lakkoofsa 311 irratti maal jedheetu dubbata ila nabii rabbii alayhi salaatu salaam maal jedheetu dubbata ماء المرأة رقيق أصفر جديد دبت النبي ربي عليه الصلاة والسلام ماء الرجل غليظ أبيض جديد دبت كنا كريتم مالي لا في إن ألا كي يبقى الربه سني رقيق حبي تكيها فلي أصفر دالة شيء في إن سين ألا يوغو نم تجتورا لا يمتى كأشيل التجار سنجا كباتة أكيسين بربادة يو خايني بشان يصير ربه مالي لا رقيق حبي أصفر دالة حبي ويتو الرابع أما دالان كروتة نسومته زيرو سنتيف ستة لالته بشان دالة شودو إشي جمع رجديا ويرجتي بشان دالة حبي ثم الكتابة تبت حديث عائشة رواية مسلم لكوسا ملئ بسدي كل تكرر على إلى ما جتشا بسرة يو بشان دالة شيء الرابع فدين يصير الرابع يرام يو بشان أمان تليل لجي أمة ويرابع godhamaa jirti mirqaana si ajaalalaa keessa jirti malee rukuttaan qaceellotti itti deemuuf dhugatti gammachiifamuuf jiini sun akka gartee qaamni lamaan sun waliin madeessine takki ammallee qaamni lamaan sun akka waliin rinneef jecha jiini sun dhufa jiini wanni dhufuuf maaliif dhalaan gartee yoo dhungata yoo sukkuman qaamni sun maaliif qaamni dhalaa jiidha akka qaamni dhiiraatiif qaamni dhalaa yoo waliin dhufee warrigee waliin madeessineef laala keessallee ammallee dhalaa qibaatii ittiin godhina haadha manaa teessa yoo hojjettanii qibaatii ittiin godhina haadara namni tokko goggogaadhaan aan seenu jedhee qibaatii muttee gubbatti riga dogongora obboleeyyanti wallahi Bashir anillee gaafin sin gaafachuu ibsachuu barbaada stop dubbatun dandi kilmata akka dubbatun dandi boleetiif ila asirratti maaliidha wanni ani isinii himuu barbaade maali qibaatii haadha manaatitti godhina maaliif isinii jechuu dandeenya ila wanni isin jechuu danda'eef yoo qibaatii itti gootanii simmeetiin isii bishaan uumamaan rabbiin keessa kaa'e qibaatiin jiru suni qibaatii alaatii yoo dhufe dhibeedhaaf vaayireesii itti ta'a qibaatiin isin qaama isiitti dibdanii jettan sun seeraan sukkuumaatii gammachiisaa gubbarra qunxurroo keessanii jiisaa muttee isii jiisaa muttee nuu qibaatii qabdi ila an dhaamsi isinii dhaamu kan kafeetanii fudhattan kafeetanii dhiiftan yoo mutteetti qibaatii hiddanii qibaatii alaa fuutan itti riddan qaawwa muttee isii keessa jiidhe ispaarmiin isii sun immoo harkaa fashalaa isinii gale ispaarmiin asliin isiin rabbiin keessatti uume suni qibaatiin alarraa dhufee yoo muttee isiitti qadaadame ispaartiin sun harkaa ammallee gartee ispaarmiin sun ispaartii harkaata harkaa bada harkaa fashalaa kanaaf hadaraa muttee dhalaa afaan gubbatti qibaatiin sun hin dibina ani isinii himedha fedhattan dhiisaa fedhii isiillee argattu qibaatii dhoo itti basi akka waan agartee midhaanii qabbanaa afaan kaatanii qunxurroon sunillee qabbanaa maaliif qibaatiin qabbanaa'ee jira qibaatiin qabbanaa'uu miti noormaalii fedhii isirraa yaa'e ho'a saniin qunxurroon gogaa walqunnamee qaceellotti katakkata kun qaatti seeraan jechuudha kanaaf asirratti hubadhaatii dubbii akka narraa fuudhaa jecha kana dhagaa obboleettiin teenya kan isin irratti gaafatte jiini fedhii irraa hin baane fedhiin kallattii sun irraa hin baane wanni hara galfattuu dhabdeefi jiidhuma isiin godhamuuf jecha uumamaan rabbiin akka qaamaaf qunxurroon dhiiraatii mutteen dhalaa jidduu san keessatti madoofneef jecha rabbiin ammallee agartee jiidha kana fida dubartii keessa wanni rabbiin kaa'eef maali jiini amma dhalaa yoo dhungata qaamni isii wanni jiidhuuf maaliif akka qaamoleen lamaa waliin madeessineef fedhiin isii boodarratti irraa dhufa dhalaan aslan dhalaani jarana dhalaani suuta sossobanii sokkoomanii cinqaan feetu jarjarsan feetu raahaa feeti suuta waa sadii cinqaan fedhan abaaboota akka daa'ima lama dubartii sadii kunniin sossobbiidhaan ogummaadhaan haa faana deemanii fedhan malee haa isaan akkuma barbaadan olii gadi dhootanii fedhan kana seeraan tartiiba biraa tartiibaan deema
وبولتين تينا تدرت غافي فيدي فدين يصير راهن بان جين سنجيد ايسين املا كرا غدمو اتنجر تمله فدين يصير وصور رابه بفلمان بيتي دلام فدي يصير رابه توكو يري بفلمان بيكا جد ابا منا توكو بشان دالت حقين انجد كريايا مسلمي تدو فسول رابو الى دلا فدي يصير بيتني دمنا تيسن بشان دالت بودرت وجتمته إر ترتني أكسين بربادن يو جتني تن بشان دالت حق يو رابه حفورة تكون دربين وي دربتي يو حفورة سن دربتي جتهو مال تاتي نجاه ترتي خلاص لبين سي نجاه ترتي يرو سمالي سن رفيتي دفتني فدي إسي سنتاع فدي كيس سنتاع رنجلافتني فيتي هاي رترتني فيتي وروني فدين إسي دالت سن رابانا دفع دقيق أسدي هو قال موصول أنتروني تغنقا سابي مالتي أكنا ما نياتا كوفة إيغا نياتا كوفة آنا نرات تلقوت كان وني أني سنين مدير إرن تورينا يوا غرتي إرابيه جده دقيق أسدي هو كافور مالي يو رترتني أتني سنت غادوفتي كانافي جيني سوني جينا فدي وان نتشامتي فدي أما اللي غرتي كإرات وجتمتي تنجت مالي فدي وان نتشسن إن أرجني kanaaf fedhii waan nichasanii bifa lamaan argite dhalaan fedhii isii irraa bahu tokko bishaan daalachi boodarra yoo irraa bahe dhungoo dhiiraa illee hin feetu qonxorroo dhiira abbaa manaa illee hin feetu harkaa isaa illee hin feetu haa inni olii ga'ii isii sukkuumuu illee hin feetu maaliif fedhiin irraa bahe namni yoo quufee dheedhaan fedha waan nyaatanii yoo quufan nyaatan ufarratti nyaatan hin nyaatan yoo quufte salmi kanama quufsu maaliidha yoo isii irraa bahe dhalaan salma quufte jechuun fedhiin isii irraa bahe yoo kee itti gannaqame dhalaan salmi quufteen akkas yookaan akka nama nyaata quufee yoo fedhiin isii irraa bahe nyaata quufte akka nama nyaata quufee bishaan hin dhunne yookaan aanan hin dhunne fedhiin keessuun akka aananii ta'aaf wanni bu'aa guddaa dhalaadhaaf qabu fedhiin isii irraa bahudha. Ireen dhalaan faayidaan dhala wallaahi kino rabbii arraa kee kana naa qaban dhugaa siin ani hajjat irraa qabu nama dalagatee jiraatu ana ila haguma mandiila hudduun tara gaddu siin irraan tara waboon wallaahi billah mana jinni gisheekum ma isinjettan kana jechuudha wallahi billahi rabbi jecha isinima mandiil muddun tara gadhu suukarraa fudheetiin hudduuti yan tara gadhee gadhee deema bu'a dantateese dalagadhee jiraadha dhugaa isinii himaa jiran qoosaa isin irraan qabu boleeyanti ila fedhiin dhalaa ati dhufiftee dhalaa yoo mangisti abbaa manaa nagaa ka rabbi eebbisa qabette yoo fedhiin isii irraa bahe qofa kadhalaan dhiirummaa keessii himtu kadhalaan dhiirummaa keessii raddu yoo fedhiin irraan bahini fiildii godhattee qibaatii ufin nadheetiin istaayila kee eeggattee quba hudduu kaattee ati deemte wallaahi dhalaani kophee ufii baafattu daasa ufii godhattee deemtu keessa sinirreetu. Dhugaa isinima. Dhugaan jirtu tana an dhugaa qofa natti iyyuu jaaladha jiruu kee keessatti jechuudha. Akkasii riskootenna akkasitti deebisiitti fedhiin irraa hin baane. Fedhiin isii ka gammachuuti malee kun irraa waannichi hin dhufneef waannichi yoo dhufe daalacha haphitu irraa yaa. Daalacha haphii yoo irraa bahe dhungoo isaallee hin feetu meeshaa isaallee hin feetu haayinni isii hojjetullee hin feetu dha'ee daqiiqa takkaaf lama haayinni itti gadi naquu feeti jechuudha dhalaa yoo fedhiin isii irraa bahe. Takki immoo dhalaa tana fedhiin xixiqqaatee osoo hin argin isii irraa dhumata malkan isiin beektuuni dhungoo fi qunxurroo abbaa manaa jibbuudhaan dhalaan dhumarratti yoo quufteetti. Dhugaa sii maana akka rabbi isa wallaahi billaahi kitaabni akkasii dubbata. Kinoo an dhugaa jira akka rabbi isa dubbadheetiin isa bayan. Kanaaf itti fufa riskooteen naqaalee itti fufa. Kaasaa gaafilee. Kabareeda kan itanii bu'aadha. Kabareeda kan itanii akka das nama jiru kan itanii fadhiin ilma namaa kuni akka tokko qofatti fadhiin wal qunnamtii qofa salmaataan qofa miti qabahu waan adda addaa fayyadamuu qaba. Akka waan harkaan tuttuquudha. Kaka'umsa fadhiidhaa godhuudha qaba. Anis yaadni irra dabalataa qabu hanqanumaa fakkeenyaaf wanni irra dabalataa godhuu danda'u jiraate akkaataa isin itti fadhiin irraa dhufuu dandeessu intala dubaraa san eega itti baafattee anattu ana alagaa tanattu himattee abbaa mana siidhaa san biraa ammoo fala hin dhabdu. Kanaafuu maal godhuudha qabdi abbaan mana isiidhaa sanii akka fadhiin isiidhaa irraa bahu yoo dhugatti haadha mana keetii jaalatu taate akka nama harkaan ho'isuu harkaan tuquu fadhiin ishee karraa dhufuu danda'u akka sochiisuu dandeessu sabila natti koftin dadhabde. Sanumaan irratti dabalata qabaa yaada gaarii Sheekh Bashiir beekadha Sheekh Bashiir waa hunda ni beekaa feesbuuk kana yaada. Risko hundi keessanuu nagaa jirtanii akkam jirtan? Nagee wallahi. Bashiir risko hundi keessan. Ani maalin gaafachuu ede seeta Sheekh Bashiir Osir maashaallah akkaataan hidhatte akkasirraa bareedu maashaallah Sheekh Bashiir keenya. Maashaallah. Wallahi maashaallah akkirraa bareedu maashaallah irraa jedha. Inna
Anamma jaalallee tokkoon qabaayyuu biyya nama kana keessa jiru kanatti jechuudha. Namichi suni wannaadha. Aye. Keeniyaadha. Namichi hin jaaladhe sun wal jaalanne sun Keeniyaadha. Achumaan mucaan kun miin isaa jabaadha, bareedaadha, akka feetetti nama gammachiisa. Garuu ani gizee baay'ee fedhiin kiyya hin ganna qabu isa wajjin honciisu. Fedhiin kiyya hin bu'u. Bakka gizee tokko mana aarseeti man gateeti man gara manaayyuu deema maal taatee naan jedha. Bakka inni haala adda addaa qubaan ni fayyadamaa, arraba kanaan ni fayyadamaa, arraabuudhaan inni akkana naa godhi naan hin jedhu. Inni naa godhi naan hin jedhu garuu inni garuu wanna nani fedhe guutuu naa godha. Fedhu arraabaan gajjedheen naa arraaba garuu ani fedhiin kiyya dhufu. Mucaawwan itti xiqqaate takkittiin hin jirtu garuu ani gizee baay'ee fedhiin kiyya halkan tokko keessatti gizee takka qofan gannaqa sanuyyuu bicuu takkan gannaqa xiqqoon gannaqa. Sirriitti gadi hin naqu. Maaliin Beeksiteerra. sababuma kanaan kaka'eef anaaf innuu waddollee jirra. Maali gizee baay'ee nan himadhe jedheetuma namma wanni dhalate haa dhalatu jedheetuma himadhe. Ayi bareeda. Asitti sirriidha. Namni waan nama gaafatan tokko dhagayanii waan ta'uuf hin taane addaan baasanii namaa himuu barbaachisaadha. Saniif si caqase afaan ittis hin qabne. Tokkoffaa nuti bakkee kanatti wanni barsiisaa jirru waa'ee nikaha keessatti dhiirsaaf niitiin akka itti wal salan jechuu barsiisaa jiru. Tokko kana. Jaalalleen kitaaba keessatti haraama fireendii wanni agartee sun ciikee wanni guutuun isaa haraama. Yoo immoo jaarsaaf jaartii taatan fakkeenyaaf nikaa inni sirraa qabaatee eegasi sirraa qabaatee yoo nikaa sirraa qabaatee ati haadha manaa isaa taateetiin jette dhugaadhaan akka islaamatti nikaa yoo sirraa qabaate dhungoonis arraabbiinis wanni inni raawwatu seera isaa eeggatee qulqullinni duursee niitii isaa akka rabbii rasuulli jaalatu irratti ta'ee jennaan alayhi salaatu wassalaam quballeen inni si godhuun ni ta'a. Mutteete illee dhungatuun ni ta'a. Mutteete dhungatuunis ni ta'a. Daallee kee dhungatuun ni ta'a. Akka barbaadee luka keessa si dhungatee afaan keessa si godhuun ni ta'a. Amrii xukmii mubaahaa keessatti deema. Xukmii mubaahaa wanni jedhu maalidha? Mubaahaa jechuun waan ammallee agartee halaala keessa gala. Garuu immoo sharciitti mubaahaa wanni jedhamu maalidha? Isinii mati qoosi. Wanni mubaahaa jedhamu waan sayyoo daladde mindaallee ittiin argattu ittillee hin qabamtullee. لا دبيك يا ود على إلى كناف حكمي مباحة كيست قال جتوكم كان جتوم مالي فكينيا أبا منايو تي يمتى كلنا كيسنا كم برسيسو إدني أفان كيس سلسلة أنت هذا منا تأتي نكا كلتي سر كباتي وقال أنجتو أفان كيس أتي يمو تأتي إيجا قرتي إني منا فينشاني دكේ كل فتى استنجا كل فتى بيك أهوا في كنترو إسات كتير أجلوتي إيجا إني qaama shewara seenee hudduu isaatiin qunxurroo isaa eega inni qoraasifatee jedhe noormaalii qunxurroo akkasitti ejersa dhugeessanii dhungatuun ni ta'a. Qulqullina eegee gaafii takka hin qabu kun xukmii mubaahaa keessatti gala jedhee dubbadhe. Kanaaf yoo nikaa sirraa qabaate hin ta'a. Atillee agartee meeshaa isaa harkaan fuudhamaa ta'a. Dhayaa keessatti fakkeenyaaf dhahee muxxee si madeessa. Yoo agartee paawuriin rukuttaan isaa sirra ol fuudhameetu mutteeti akka qaceellotti dhahee yoo jedhe mutteen si madootu irra sodaatte lafa jala silaa hanga agartee mutteen ta'e dandeette irraa fudhattee waan mutteen ta'e darbiteetiin jetteen qunxurroo isaa alatti harkaan dhootee irraa baaftu. Sheek Bashir amma gizeen na godhu san mutteeti yenna bu'a. Ajalan tiskirimaa takka jala gootee inni rakkisaadha. Kilimaan godhin dhageeffadhu ka'ee gasanii haase. Abbaan manaa kee yoo agartee fakkeenyaaf ati daqiiqaa 10 salamta daqiiqaa 10 keessatti fedhiin keessirraa ganna qaba. Dhalaan gaafa fedhiin irraa ganna qame hin feetu qunxurroo dhiiraa harkaa isa kuni beekamaa. Gaafa kana na keessaa baasetteen inni si keessaa baasee harkaan dhootee irraa ganna quun hin ta'a. Inni illee quba isaa kutatee qulqulleeffatee harka isaa sirri qulqulleeffatee yoo agartee qunxurroon isaa laafaa ta'ee fakkeenyaaf daqiiqa 20 si dhahee ati daqiiqa 30 salamuu feetee daqiiqa 30 malee sirraa hin baane daqiiqa 20 san salee yoo qunxurroon isaa irra dadhabee jedhe gabbutee hanqifaan arraba
إذا كان أنتنا كي قصقصة فدي أكاد ميت أمن سر رجعنا كونيتا كلا كبابا أنتنا سر رجعنا كونيتا إن اللي سر رجعنا كونيتا كوني واني فقالات غيرو ممالي جارسا بيارتي كرا حق أرتي كرا دواتي كرا برسول عليه الصلاة والسلام جالت الرتي متدورين جارسا بيارتي سن تقول ون تقول أسمع سينهم ودانيس نتا قابلين اتقاف التقوتون لساني تا وانت ربي لو جواسا دي قف جارسا بيارتي جدو تقربي لو جواسا دي توقو آيات الإبالما ديدا ميسدي سورة بقرة كيستي ديدا ميلا مجد يسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كان كربين دبتين ربنا ملا قرتي أستي تريد دبرتيو تريد لقو تلوفه كنترو كيسان أمنا متيسي كيس والكاون حرام سوابي مالي في دين الرايا أسوني نجيس دين نسون ربين كل نجالة نلي وفيلي سبحانه وتعالى كان ربين حرام أقول ميتا يسر اللينغا سر اللي ميتا غايو دين الرابو سون غاري ميت إبير ساتلم تليتو سيغالي كان jecha yeroo sani suni harama qulqulluudha tokko jedha qabadha war rabbi haramsee qofa isiniimaa lammata immoo suuraa baqara suuraa al-imran keessa suuraa a'raf keessa fi suuraa hujur keessatti illee bakka hedduu rabbi dubbate tuuta ammallee gartee walumaa galatti kara gabaabaan faja'alna 'alayha safila wa amtarna 'alayha hajaratan min sijil musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id jedhee ka rabbi dubbatu qur'aana keessatti كرا جوابا توتلوط يجتو عليه السلام إيرافي دلالة جوابا متى بكتورا كيس سوجتو حرام أقول ربي دلالة ودو يسي كيس أو يسي كيس كنترول الجلجني يقولون حرام نيتيو في اللي يقولون حرام ولي قال أن أوكي رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دورها نبي ربي عليه الصلاة والسلام nama ammallee agartee haadha manaa bakka xuraa isiin keessaa boosaniin kunturroo bakka udaanii qaawwa udaanii san keessa ol galche abaare rabbiin jedhe nabiyyi rabbi alayhi salaatu wasalaam ifa godhee dubbate jechuudha hadiisa ummu salamataa keessatti immoo dubartiin yoo deetteetiin jette dhiinni yoo isii irraa yaa'u guyyaa 40 irra tura ol aanaan yoo dhiinni isiin deettee dhiinni dayinsaa sun irraa yaa'u muttee isii kunturroo kee keessa ol kaa'uun haraama sababbii maaliitiif dhiinni waan irraa yaa'aa jiruuf jecha dhiigatu irraa yaa'aa jira hadiisa keessatti jala sarree haraamul jaazim kun haraama qulqulluudha ka keessa deebiin qabne jechuudha haraamuma guddaa kan akkasitti beekuun barbaachisa sadiin kana qofa wanni rabbiin haraama godhee jedhe sanirra rifeensa isirraa hanga kotteetti jaartii ta'ee yoo salphine ta'a garuu immoo maali saniinsa kana keessatti maaliidha waa sadii mata dureedha الطهارة بينهما جدوك يسلمان التقول كلنا إيبو صدقان مو إسم جاللا والسلو فكين يابجارتين أفان كيس سنسل يوت أتليه يوما تاتي أفان كيس سسلو نتا قالوا مو كلنا إيبون تقف على لما تمو جاللا ولي كباتو ولي هي مو إسم تقولا صدقان أكد إبه فنسات إلوفن أكا بايرزي دا فنسات إلوفن إبه الرأوف إيقان نو قدو كوني ولكن نمتي سالا واندور سيت إنجد سنقال كاناوان تأيبي ترتيب أكسيت النتا ون أوجمير إسبارمي قال لكم سون حرام قال لكم سون الآن فكين يا أفاني تبا منا إسبارمي قال نك قال لكم سون حرام مالي برامة الجنات دي بي اتتاء أجرا ون علماءنا قالت حرام قال مالي دي بي اتتاء أجرا سيني قال ولا رجعتي يو قال نك تقول نك ونتا ون يسلو كنجرو يقول كلنا يدي يو قالت إنما يو غرابي جواني قالت إيجانو يدي meeshaa kee gogaa ija isiitii yoo ridde kunturroo kee gogaa yoo ija isiitii ridde wanni si dhoogu jiru gurra yoo ridde wanni si dhoogu jiru garuu yoo mataan kunturroo keetii jiidhaa ta'e vaayireesii godhattii jiitii gurri isii nagaan godhattu dhibeef saaxiloomtaa sababbii dhibeef saaxiloomtuu sanii fi jiidhaa saniin hin godhinii jechaan hin jira saniin ala namnummaan tokko darasammaan takka fiiddee waa lafaa kaatee haraama jetti jechuu hin dandeessu kanaaf akkas obboleettii qaalii teenna gaafii ati gaafatte asirratti deebaa itti fufaa gaafii yoo itti fufuun barbaachisaadha. Waraabaa galatoomii. Akkasitti kaameraan isinirra jira laa. Kaameraan isinirra jira laa. Amma dubbiyaan dubbadhu kana Maammadoon fooloon kadhatu jala galee kaameraan deemutti jira isinirratti. Sababbii kanaaf jecha dhugaan dhugatti dhugaa uummataa ifa goonee wannan jirre hin jiru jennee waan jiru immoo hin jira jennee gadhaa haganu. Kanaaf of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa. Kaameraan isinirra waan jiruuf namni agartee fooloo isiniin nagada.
of eeggannoo godhuun barbaachisaadha isin jedha boleerti qaali. Amma bar sirrii jette Sheek Bashir galatoomii barumsa sirrii nuu kennite garuu amma nu dubartoonni jechuudha jaarsan qabnu halkan nama fedhiin kee namatti dhufa in dhufa waatu si fuuldura dhufaa ilaaltaa akka ati waa tokko miila keessa galtu akka of xuxxuyxu akka aboo riskoon kolfin. La asaadha gaafannaan gaafatu daansii yoo eddan immoo ani irraa dhaaba. Gaafii gaafannaan akka ilmoo namaatti gaafadhu. Laal yoo immoo hin dandeessina jettani ani isinii dhaabuu danda'a. La miti. Waa'ee riskoo haasawaa feete riskoo yookaan immoo gaafii gaafadhu kallattiidhaan irraa bu'u. Asa biraa haasawuu hin jirra qalbiin hin jirra bira. Amma ani akka gaafannaan akka ilmoo namaatti gaafadhu qalbii yoo edde immoo waa'ee kitaaba jalaa dhaabna sii galee. Ni beektaa miti Sheek Bariin qoosu waan akkanaa irratti hin qoosu. Anamma halkan fedhiin kiyya natti dhufa. Fedhiin kiyya natti dhufa. Dhiirri bakka hin jirretti fedhiin kiyya natti dhufa. Gizee sanamma akkan qubaan of tuqu akka waa tokko keessa galu miilatti na galcha kuni shayitaana moo fedhuma dhaabbatu maal akka ati barbaaddetti ta'uun hin danda'amu dhaggeeffadhu. Fedhii yoo sitti dhufu dhiiraan haasoftee fedhiin sitti dhufe. Akkanumatti gizee tokko halkan hoogee fedhiin natti dhufa. Waan biraa natti naasayin waan asi gaafadhu qofa naa deebisi. Dhiiraan haasoftee fedhiin sitti dhufe moo osii dagamaan ati raftu fedhiin sitti dhufe gaafi bara. Akkanumatti rafeeti malee akka rafeetuma malee dhiiraan galgala naasawan. Ganama haasoftee galgala haasoftee yoo fedhiin sikka usan dhiiraan haasoftee taasin jedhe bara. Naasofne akkanumatti natti ka'a. Yoo sitti ka'ee jedhe dhageeffadhu yoo sitti ka'ee jedhe maaltu argama fakkeenyaaf yoo sitti ka'ee ati ofirraa hin baasinii maal taata malkata akkamtu sirraa argama. Bakka mataan kiyya nafti kiyya sirriin hojjetu akka nama abbaa cangwaarree narra deemeen na godhata nafta. Kana na godhata nafti narolee narra nafti koo. Inni maaliif hin heerumne fakkeenyaaf heeruma irraa hunis daangeessu jira? Hin jiru kaayessatti hin heeruma sitti kunuu kaa hin jiru. Namatu hin jirre moo situu rakkoo jira heerumuu keessa hundi irraa si dhoogganyi jira? Hin jiru dhiirri hin jira garuu dhiirri nama fudhatu dhabame malee dhiirri hin jira bara. Dhiirri jiraatee fi miti bara. Beekee naa gala. Kanaafuu dhiiratu kashlabbee irraa sanna darbitii gaafa diqaalaan dhalchanii irraa sanna gatanii deebii ammallee deemeetiin haraaman dalaguu badiin dalaguu yoo badii dalagee rabbiin irraa na gaafataa jettee yoo ati nama islaamaa taate dhalaa muslimaa yoo taate yoo ati nama rabbii rasulatti amanu taate alayhi salatu wasalaam tokkoffaa zinaan haraama. Zinaa sanirraa ooluuf jecha yoo deemtee muxxeen teessi bobeettee dhiira biraatti kenneetiin salama jettee yoo ati agartee lubbuun tee akkasa murteessite salma sanirraa ooluuf jecha fedhii muxxeettee ibiddi si qabate yoo jedhe qubaan suuta ittee ofirraa yoo facaafte salma sanirraa ooluuf jecha yoo lubbuu teetirra salma sodaatte ni ta'a. Waan kan deebu matanan barbaadee walla. Aboona jirtu magaalattiin takka baqootu ishee reefat iyyini maalu jala qatatte takalaasaa softeerta. Ila suni maaliidha? Atitti Imaamu Ahmad yoo ati intala muslimaa taate fedhii yoo si cinqe deemtee haraama dalaguu irra ati uba keetiin akka muxxeen teessi dhukkubnetti fedhiin kee yoo si cinqe yoo sirraa ba'uu baate yoo waan dhibamtu taate sirraa sababbiin bayiniif hookaa dalagaa agartee wallaaltu taate hookaa ammallee agartee jazbitu taate hookaa waan dhibamtu taate dhibee sanirraa ooluuf jecha gumna sanirraa ooluuf jecha quba keetiin qulqulleeffattee muxxee tee gubbaa isii irra tuttuttee ofirraa baasuun ni ta'a. Sababbiin ta'eef maaliifi diliin xiqqoon ni laaffifamti yoo dilii guddoodhaaf deeman fakkeenyaaf yoo deemteetiin dhiira wajjiin rafte akka shari'aa islaamaatiin ajjeefamte. Wanni ati ajjeefamtee maali dilii gurguddaadha dhaqaniitiin salamuun sun. Yoo agartee ragaan sirratti argamee jedhe jechuun yoo sattartee gara rabbii deebitaniitiin jettan malee gara rabbii keessanii yoo deebitan malee sababbii kanaaf jecha rakkorraa ni ta'a rakkorraa ni ta'a jechuudha. Yoo rakkatinii immoo yoo agartee fedhii kee lafaa kaatee uf barbaaddee of keessaa gannatu taate haraamadha. Garuu yoo agartee fedhiin keessi qabee dhiirarra deemeetiin hin salamuu yoo salameetiin jedhe immoo ni salphadhaa rabbiillee nan dhiisu ittoo sodaa rabbiitiif jechaaf ta'e yoo fedhiin kee sun yoo sitti hafe si dhibamsiisu taate waan sirraa bahee waan fayyitu taate ofirraa baasuun ni ta'a rakkoorraa jechuudha. Yoo immoo rakkoon dhibeen sitti hin qabatinii dhiirarra illee of qabuu waan dandeettu taate ofirraa baasuun haraamaa jechuudha. Akkaataan itti ilaalte rakkoorraa ni ta'a kara gabaabatti rakkoorraa si galee wanna sin hubatte
hubattee Sheekh Bashiir galatoomi. Gaafii bareedaanaa deebi. نلافما ترخيص الجرا حديث عبد الله ديناري كيستي في صحابة اللي نقول لي ساني تلافسون نجرا حديث أمل الإمام أحمد اللي لافسيت نجرا كان رتيه شودا كوني بيكا ما نفهم غافين كو فيتن كتابا ما سي سنيمة تنسى نبيرا أمت نبيرا أمت جيجيرة كنا أمت تي سنيمة تنسى كتارو تك كمالي سنغالي وانا كسيت غافي وقبات الاتفاقاتي محمدو كنين اللي ولا ركبنا غافي اتفاق غافي اتفاق وروني بارون تدين تنين فولو اللي قولا جالا كنن تتايناتي فولوس قولا تولچا ورا غوتو ثانيه کرتے ولکر رجتنين بروم سیاست منا دكتورا رزقوتي تسني بناما منا دكتور صبرينا تسني بناما من نغرتے کلت تیدان رتو جنایتو منا کیت اللي بروم سوان ديمو سغنتا ایسا ان قران حدیث الله فقفسبني کلت رد بتاوان جروف غوتو كيسنو فولو تلفتا kallatti dhaan jechuu itti fufna yoo bizii taatu baatte gaafilee yoo qabaatte rizqoo dubbadhu sabrina yoo gaafii qabaatte dubbadha warra kuuwwan illee maammadoon ol galu keessatti deebii itti deebina itti fufa jechaan hin jiru yoo gartee uffata ofirra uffiftee rafuun kabajaadha rabbiin banii aadamni kabajee kabajaadha uffanni kabajaadha uffatteetuma bulta kaa uffata uffatteetuma bulta qullaa agartee namni hamaa yoo dhufe foto